Kunis jira. Ashama akkam jirtu. Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota kunis jira miidiyaa. Guyyaa har'aas egaa akkuma beekamu kanaan dura barreessituu fi kabajamtuu jaallatamtuu obboleettii keenya barreessituu kitaaba qorii fi qodaa kaamee agootaa isinii dhiyeessuun keenya ni beekama. Yeroo ammaa kana immoo sarkaa irra jiru kan jedhu kunis jira miidiyaan egaa jala bu'ee hordofee xumura guyyaa isaanii kana wajjin wal qabsiisuudhaan kunoo isinii dhiyeessineerra afaan isaaniirraa maal jirtu yooma eebbistuu fi eenyutu irratti argamaa fi sarkaa maaliitiin eebbifamaan immoo afaan isaaniirraa kan dhageenyu ta'a. Turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeera keenya qabnaati. Turtii gaarii. Duraan dursee miidiyaan keessan kunis jiraan yeroo lammaffaaf asitti affeeruu isaatiin hedduu galatoomaadha. Kuni agarsiistuu guddaadha. Waa aadaa irratti xiyyeeffannoo akkamii akkasiin kennitanii hojjechaa jirtanu waa agarsiisu waan ta'eef hedduu natti toleera. Gama biraatiin kitaaba laalchisee kanaan dura miidiyaa irratti kitaabni kun gaafa ba'u yeroo jalqabaatiif asitti imaltuu nagootanii dhufee yaada kennee ture. Wanni sun immoo hawaasa bira dhaqqabeera waan ta'eef hawaasa waan sanii kallattii garaagaraatiin gaafachaa jira. Yeroo ammaa kana kitaabni sunis maxxanee ba'ee yoo waaqayyoo eeyyama isaa teete qophiin eebbaa kitaaba qorii fi qodaa kaamee agootaa maalirra jira? Kitaabni egaa gara miidiyaa keessaniitiin hawaasa badhaaf jaalattoota dubbistoota kitaaba aadaa Oromootiif darbee hawaasa ani keessa jiruuf illee egaa gara miidiyaa kanaatiin balballoomsineen duuba hojii irra turre waan hawaasa gurraan geenne sanii namni arge fuudhee dubbisuu qaba waan ta'eef sadarkaa adda addaatitti qaamolee dhimmi ilaaluu wajjin taanee hojjanne. Yeroo ammaa kana kitaabni maxxanfamee ba'ee jira. Akkuma ammatti ilaaltu kana maxxanfamee ba'eera. Kitaabi qoriif qodaa kaamee agootaa midhaan ta'ee dhiyaateera jechuudha. Eessatti eebbisuudhaaf jaallatamtootaa fi dubbistoota kitaaba qorii fi qodaa kaamee agootaa bira akka ga'uuf maal hojjechaa jirtu? Maal raawwattaniittu? Sadaffaa bara 2018 Bulee Horaa Yuunivarsiitii irratti eebbisiisuu fi qophii irra jirra jechuudha. Kitaaba qorii fi qodaa kaamee agootaa sarkaa maalirra jira? Waaqayyoon nu gargaare egaa wanna tokko gaafa gara raawwii isaatitti deemnu wanti raawwatamu sunillee qaama waa ittiin raawwatamu sanii fakkaachuu qaba waan ta'eef kitaabni kun irra caalaa isaa waa'ee jabummaa yookaan immoo dandeettii fi dadhabbii ilmi namaa godhu keessatti rooliin dubartii maali yookaan immoo dubartoonni achi keessatti akkamiin dandeettii fi dadhabbii isaanii keessaan wuxiratanii bahuu danda'an hedduullee seenaan kaamiyaas keessa hin jira. Haa ta'u malee dhimmoonni isaa irra caalaa aadaa waliin wal qabata waan ta'eef kitaabni aadaa waa'ee aadaa irratti barreeffame suni karaa aadaa Oromoo Gujii agarsiisuu danda'uun eebbifamuu qaba kan jennu yaada akkasii qabannee egaa Bulee Horaa Yuunivarsiitii irratti Bulee Horaa Yuunivarsiitii waa hedduu na gargaaranii na cinaa dhaabbatanii jiru. Eebbisaallee karaa aadaatiin ta'a jechuudha. Seermoonii isaa guutuun karaa aadaatiin ta'a. Aadaa irratti achirratti abbootiin gadaallee argamanii qaamoleen garaagaraallee achirratti argamuudhaan karaa kitaaba fakkaateen eebbisiisuu fi wanni amma sochiirra jiru jira jechuudha. Kanaan dura akkuma as miidiyaa irratti dubbadhe ani kitaaba kana barreessuu fi waan akkaasii tokko lama jedhee kanaan dura kaasee jira. Irra caalaa isaa kitaaba wanni irraan xiyyeeffatullee tokko tokko achirratti ka'ee jira. Waa itti dadhabeemmoon barreessisanii hawaasa bira dhaqqabee qaama dubbisu bira dhaqqabee namni waan keessa jiru irraan fudhatee akkaataa nyaachuu danda'u nyaata sammuuti kitaabni waan ta'eef itti fayyadamuu akka qabanu dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Anaa fi galmi guddaa amma kitaaba maxxansee asiin baasuu osoo hin taane kitaabni kun qaama dhaqqabuu qabu bira dhaqqabee dubbifamee koomentiin naa deebi'ee
isa lammaffaallee immoo akkaataa itti deemuu danda'u baay'eedu irra caalaa isaa qaama barbaadu bira hin geenye waan ta'eef kitaabni amma maxxanee baay'ee malee qaamni barbaadamu namni dubbisuu qaba waan ta'eef carraa kanaan dhaamsi an dabarsuullee barbaadu. Aannan kana dhugaa ka. Sponsor keenya kabajaa Action for the Need in Ethiopia. Action for the Need in Ethiopia godina Booranaaf Gujiitiin sababa uumamaaf namtolchee qeemaatii isaan irra namoota buqqaaniif deeggarsa addaa taasisuudhaan kan beekamu. Galata argadha. Jaalattoota dubbistoota kitaaba aadaa warri ta'anii warri qoriif qodaa jaallatan achirratti argamanii kitaaba kana yoo argatanii dubbisanii anallee fi nama galataati isaan jechuudha. Because ani kitaaba barreessuu qofa osoo hin taane kitaabni barreeffame kun immoo qaama barreeffame bira dhaqqabuu qabaa waan jedhu galtee kiyya hidhii fudhadha waan ta'eef jechuudha. Gaaffii bareedaa gaafattee. Egaa kitaabii boqonnaa inni qabatu keessaan boqonnaan tokko waa'ee jaalala dubartoota. Jaalala dubartoota Gujii yoo jennu waliigala dubartoota jennee haa yaamnu iyyuu malee maqaa sanii shamarranitti waliif baasa. Shamarran maqaa haatuuf addaarroo jedhu san gaafa walii baasanii erga immoo heerumaniin booda maqaa dhaabbatu miti. Haguma guyyaa lafa tana gubbaa jiranii maqaa wal waamanuudha. Akkuma ati jette maqaa san waliin kan wal qabatu ani kaasuufillee kana keessatti akka ni barreessu na kakkaase maqaan kun ammaa hin jiru. Hafaa dhufaa jira jechuudha. Kun immoo waan nuti bareedaa qabnu keessaan aadaa keessatti wal jaalala wal kabaju keessatti maqaan sun mataa isaa akka mata duree tokkootiin fudhatama waan ta'eef maaliif maqaan kun badaa jedheetiidha. Isa sanii kabarreesse gama biraatiin obboleeyyan kiyya sooshaal miidiyaa irrallee wal beenu namootanii lafarralletti wal arginu yeroo baay'ee warra dhiirolee wajjin haatoo ilmoo jennee wal yaamnaa jechuudha. Maybe miidiyaa irrallee arguu hin dandeessa. Gama biraatiin shamarran akka malee dippilii wal jaalannu haatoo addaarra waliin jenna. Wanni kun immoo yeroo ammaa kana haphataa dhufeera hin jiru. Maqaa masootii jechuudha. Maqaa masootii jechuudha. Maqaa masootii jedhamu kun maqaa kookkisaa jedhanu jira. Maqaa masoo jedhanu jira. Maqaa kookkisaa kan jennu kaaraakterii kan irra maatii hundaa'e maybe yoo ati gabaabaa taate, yoo ati dheeraa taate, yoo ati nama jarjaraa taate, yoo ati nama salalaan kaatu taate maybe physical appearance keenya irra hundaa'anii maatiin mana keessatti maqaa garaagaraa sii kennuu danda'u. Maqaa kallattiin baay'eedha. Haati keenya abbaan keenya obboleeyyan keenya namni waan sirratti argurraa ka'ee maqaa wayii sii baasuu danda'a. Amma ni dhuunfaa kiyyaan maybe gaafa kitaaba dhalee bifamu isteejii gubbaa yoo argitee jiraatte himeera. Maqaan kitaaba san keessa jiru lootuu maqaan jedhu maqaa kiyya. Geexeelle maqaa kiyya. Ushuulle maqaa kiyya. Ushillee maqaa gara 14 hin qabaa gammaa West Gujiitti ammas hin qochee yoo jedhanii na yaamanii idduma dhaqillee maatii keessallee maqaa hedduu qaba aniyyuu jechuu aga 14 qaba. Waaqayyoo na gargaara. Aannan dhugaa gidduutti. Aannan dhugaa. Kun egaa barreeffama kitaaba qorii fi qodaa kaamiyaa gootaa boqonnaa 6 keessatti maqaa masoo durba Gujii haatoo fi addaaroo jedha. Fuula Feesbuukii keessan irratti maxxansitaniitu turtan. Maal jechuu barbaadeetu? Maqaan masootii fi maqaan kookkisaa gargara. Amma namni bara kanaa hedduuyyuu kaama sooshaal miidiyaa gubbaallee argee maqaa masootii fi maqaa kookkisaa kan addaan baasee namni hin beeku. So maqaa haatoo addaaroo jedhu kana shamarran akka malee wal jaalatanii akka malee walitti dhiyaatanii waliin kan oolanii mana barnootaa waliin kan deemanii yeroo durii san qoraa wajjin kan cabsanii horii waliin kan waarsanii mee iddoo garaagaraalee gabaa waliin kan deemanii darabaa qabatanii kan waliin sirbanii sirba aadaa Gujii jechuudha. Dubartoota kanatu walitti dhufee hedduminaa qabatan malee nama hedduu kana keessaanii nama akka malee walitti attachmentii qabutu walii fi maqaa kana kennaa jechuudha. Maqaa kana gaafa walii kennanullee ammallee qaamni sadaffaas keessatti hirmaatu isaan lamaanitu waliif kenna. Piroosesii isaan keessa darbuu qaban immoo
kitaaba keessan jira. Kitaaba keessan jira. Warri kuni wal haaluullee hin danda'ani. Walirra daba hojjechuu hin danda'ani. Kabaja addaa walii kennanii. Inwaayyuu yoo walitti hegeree heerumanii dhufane ishee dhufte tokkollee boqoo sun qatte isheen tullee immoo marroo deebitee boqoo sanii sun qatti. Harka walii kana faasee asifa kennanii wal sun qachiisan yookaan asiif asii jechuudha. Kana jechuun ani ati waliin caallu waliin gitaa hiriyaa tokko. Jaalala dhugaa jechuun jaalala dhugaa waliin qabanii. Imagine waan si dhibuu achi keessatti amma nuti yoo beennu intalti haatootiyaa yookaan immoo intallaan addaarroo jedhee ishee yaamu yoo duuteeyyu isheen duuteetti jedhee maqaa kana maqaa ishee duraa yaamuu hin danda'u. Hin danda'amu waan ta'eef maqaa kabajaa dubartoonni walii kennanii wal jaalatanii kabajaaf. Maqummaa amma gujii keessatti haadha soddaa abbaa soddaatillee haatoo ilmoo namni waliin jedhu maqaa kallattii isaan kallattii yoo yaame hin ta'u waan ta'eef itti ulfaata waan ta'eef maqaa kana wal baasee maqaa kabajaa jaalalaati jechuun gabaabumatti. Dhimma kanaadha dhimma achirratti barre'ee anamma waan sayyoo barreessu ijoollummaa kiyyaanii ijoollee walii waan ta'a guddadhee kaamiyaallee qoradhee maatillee qoradheetidha. Soorsii maatii tokkorraa fuudhee barreesse. Dhimmoonni akkasii kun immoo baduun qabanu qaamoleen garaagaraa qorannoo irratti osoo geggeessanii dhaloota osoo barsiisanii wal jibbuu duun taane jaalala waliin barsiisanii waan ta'eef dhimmoottaan akkasii kun osoo qaami biraallee irratti qorannoo badhaa godhee anamma hin tuqe malee waa isaa diippilii barreessee hin jiru waan ta'eef ka'umsa godhanii iddoo irratti hojjetanii gaariidha waan jedhu kaasuu barbaadan. Dhumarratti jaalatamtoota yookaan immoo dubbistoota kitaabaatiif ergaa isin qabdan. Yaamichi gochuu fi fedhu egaa argee jira namoonni hedduun kitaaba aadaa waliin wal qabatu akka jaalatanii fi dubbisuuf fedhiin guddaa interestiin guddaa akka jiru laalutti jira. Waan danda'amu cufaayyuu gara kiyyaan waan gatii baasu qabu baasee chaalenjii hedduu keessa dabarsee kitaaba kana bilcheessee asiin geessisee jira. Haa xiqqaattu haa guddattu immoo nama midhaan sanyaatetu wanni kun xiqqaadha guddaadha waan ta'eef yeroo itti aanulleef akkaataa ana qofa osoo hin taane dhaloonni biraallee naan duuba jiru kitaaba aadaa irratti ta'ee amantaa irratti ta'uu danda'a. Xiinsammuu saayinsii irratti ta'uu danda'a. Namoonni akka barreessanii fi kaka'umsa guddaa akka ta'u yoo kitaabni kun dubbistoota biraa dhaqqabe qofa malee namni kitaaba barreesse yoo mana kaa'ate bu'aan qabu isa tokko kana gabaarraa namni bitee fayyadamuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu kitaaba amma baay'atee sadarkaas godina Gujii Lixaatiin dhufe kana yoo waaqayyo nu gargaare gara biraatitti illee deemnee eebbisiisuu fi qophii garaagaraa godhaa jirra. Sadarkaa amma godina Gujii Lixaatiin magaala Bulee Horaa yuunivarsiitii Bulee Horaa galma Odaa irratti eebbaa kitaabaa geggeeffamu kanaafi namni na laallata jedhu namni waa'ee aadaa jaallatu namni geexee achi keessa maan barreessitee fuudhee irraa waan sanyaachuu dhuguu danda'u. Ergaa keenya guutuu isaa karaa YouTube chaanalii Kunis Jedhaa Miidiyaatiin like, subscribe, comment gochuudhaan nu daawwadha. Qorii fi qodaa kaamee goota eebba sarraa afuun hin danda'amu. Sadaasa 9 bara 2018 sa'a 7 walakkaa yuunivarsiitii Bulee Horaatti wal argina. Kunis jira.